dhiigaaf lafee ilmaan Oromoo dhugoma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Babarottoo hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamu ashamaa sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa dilbata caamsaa bultii 23 bara 2021tiif waan qindeeffanne qabannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan agamaa kurfii keenyaatti nu faana haa ta'uuf kan isan afeerroonatikii dhugaasaatii yaadha. Uummata Oromoo yookiin bilisummaa Oromoo yookiin uummaadhaa kan jiruuf kaayyoon keenya tokko qofaadha. Baay'ee Itoophiyaa isaan jiran kana gadi ijaaruu ta'e Oromiyaan biyya taate kan mataa ishee of dandeessu qabeenyaa ishee bilisoomtee jireenya ishee bilisoomtee kan mataa ishee of dandeessu Oromiyaan biyya taate akka isheen amma dhumaatti adeemtu akka godhamudha jechuudha. Galmi kan biraan hin jiru ilmaan Oromootiif Oromiyaadha. Shameen Artistu jedhama. Seerii diinaatii isaa wajjin jirtu isaa wajjin hojjettu nama dhibbeessatti deemtu saamtamee mallaqa kan naannoo lammadheera kan ammoo qaqqabamu waa filanneefi kaardii qabattan malee gadi baadhamee galee mala icaanii dhaquu dandeessu jedhu kaardii qabattan malee eegulee jechuudha. Ani Oromoota bal'aaf meeshaaleen daamuu fadu lakkoon Oromiyaa gaafa xumurame lakkoon walloo furmaata argata kuni jabaadhaadhaa waraana bilisummaa Oromoo faana dhaabbadhaa fi waliin lolaa fi mootummaa Oromoo fi Oromiyaaf taatu ijaara yeroo ta'e nama nu durmatu arganna. Sagaleen walitti wal duraa duuba san dhageessifne kunniin gara lixa Oromiyaa konyaa Wallagga Bahaa, gara kibba Bahaa Oromiyaa konyaa Arsii Lixaa fi gara kaaba Oromiyaa konyaa Wallootti kallattiin bilbiluune dhimmoota akka irratti marii Oromoota sadii waliin tolfannee fi odeeffannoo walitti qabanne keessaa ijoo dubbii seensaaf fudhannee san dhageessifneedha. Guutuun marii fi odeessa arganne sagantaa kana keessatti wal duraa duuba kan isiniif dhiyaatu ta'a. Odeessaalee qabatamoo fi wayitawaa argachuuf ammoo karaa fuula Feesbuukii keenya Independent Oromiyaa akkasumas karaa YouTube keenya Independent Oromiyaa fi karaa marsariitii keenya independentoromiyaa.org nu hordofuu dandeessu, argachuu dandeessu. Like, share, comment gochuunis hiriyoota keessaniin ga'aa isiniin jechuu jaallanna. Kanatti aansuudhaan sirriidhumaan haala waliigalaa Oromoonni onoota konyaa Wallagga Bahaa garaagaraa keessa jiraatan mudataa jiran irratti waan odeeffannee fi akeekaa fi galma qabsoo bilisummaa Oromoo irrattis yaadaaf dhaamsa Oromticha konyaa Wallagga Bahaa irraa kallattiin bilbilee arganne isiniif dhiyeessinaa itti dhiyaadha. Haalli Oromoonni konyaalee lixa Oromiyaa kana keessumaa konyaa Horroo Guduruu Wallaggaa Abbaa Wallaggaa keessa jiran akkaan hamaadha jedhama. Akkuma kana duraa naannoo warshaa sukkaaraa Fincaawaa keessatti Oromoonni hidhamanii turan achii baafamanii ajjeefamanii gatamaniiru. Haroo Limmuutti Eebantuutti bifuma wal fakkaataatu deemaa jira. Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti ammoo humnootumti Oromootti bobba'anii ajjeesan kunuu warra mootummaan bobbaase qofatu hin ta'in harcaatotni sirna nafxanyaa Oromiyaa keessa dhalatanii guddataniif dhiyeenya kana seenan bifa suukanneessaa ta'een hawwan Oromoon ajjeesanii tureef isaanii bakkee irratti mul'ata. Mee jalqaba kan konyaa Wallagga Bahaa eegalla. Mee maaluma keessa jirtu? Egaa inni kun akkuma isin jettan walitti jiraatee jiru yeroo ammaa kana akka Wallagga Bahaa guutummaa isaa giddaa jiraanaa Limmoo Haroo Limmoo Eebantuu kan jiru hin jiru bakki hundumaa sochiin mootummaa guutuutti bulanee namni hundumtee adeemuu haa ta'uutii manaa bahee inni qotee bulaan iddoo qonnaa isaatii qabamee reebamaa rukutamaa ajjeefamaa kanaaf waan hundumtee sochiin misoomaa haa ta'uutii namni lubbuuma ittiin jiraachuuf illee inni kaan waraanni dhufu karaarraa bakee hojii hunduma isaa karaarraa gammadee hundumtuu bosona keessa jiraatu jechuuf ni danda'ama. Yeroo ammaa kana gaataan haalli ajjeessaa haalli reebichaa haalli jireenya baay'ee jiraatu jira jechuudha waanuma hin jiru jechuutu nama filachise yeroo ammaa kana malee waan jedhamu hin jiru.
Mee lafa gochaan kun akka malee itti jabaate lafa namoonni ajjeefamanii reeffi isaanii bakkeetti gatame lafaawwan Oromoodhaa ajjeefamanii reeffi isaanii bakkeetti mul'atu kan Bahaa Wallaggaaf kan Horroo Guduruu Wallaggaa kana yoo quba qabaatan bakka isaa tuqaatii tarii maqaa namootaallee warra hidhaman warra ajjeefaman yoo beektan nu kaasaatii uummata Oromoo dhageessifnu. Inni kun akkuma isin jettan keessumatti amma Wallagga Bahaa Onaaroo Limoo bakka jedhamu keessatti barattuu Tolmee Tasaayii kan jedhamtu kutaa sagal kan barattu bakka Sagiroo Guddinaa jedhamu irratti torbee madarbe gaafa 18/5/2021tti waraanni mootummaa Oromiyaa addaa qaamatti ofiin jedhu barattuu karaarra deemtu rukutanii ajjeesanii maatiin isheen akka isheen hin awwaalamne erga rakkisanii guyyaa lama sadii oolanii booda kan isheen awwaalamte gaawaa hin jaarsaa jaarsaa kan jedhamu fakkeenyaaf akkuma Onaaroo Limoo kan jedhu kana keessa qofaatti nama 700 kan ta'udha kan amma jiru mootummaa amatti namoonni dur yeroo Haacaaluun du'arraa qabanii moonatti dhaban kan seeratti dhiyaatan illee dabalatee jechuudha. Harmoolee naannoo umurii waggaa 80 dabalatee bakki itti dabalillee dhabamee jechuudha. Maatii keessatti akkuma nama qubattoota shaaraa biratti beekamanii kan isaanii beekamaa jiranii. Reebichi du'aa kan jedhamu gaanni kun waanuma hawaasa keessatti ta'udha malee akka durillee wanta dhufkamee ta'u miti waan ta'eef inni ammaa kun keessumatti akka Onaaroo Limootti bakka Sonkoree jedhamu, bakka Uccee jedhamu, bakka Damjee jedhamu sugiin guutummaa guututti hawaasni isaallee mana cufee godaanee dhumeera. Kanaaf jireenyi achi keessa jiramu kana jechuun hin danda'amu. Yeroo darbe hawaasni harmee Taabiyaa kan jedhamtu umurii ishee waggaa 80 kan bulchaa keetu waraana bilisummaa Oromoo wajjin jira jedhanii fidanii amma waajjira poolisii Onaaroo Limoo kana keessatti biyyattii ishee kan beeku hin jiru. Haadha qilleessaa turanii amma uummata biyyaa fuudhanii dhooskaniiru. Haadha ishee immoo mana itti cufanii keenyaan akkatti manaa baatu dhabduu hundaan itti namni illee shanillee nama waggaa 92 kan taatu mana keessatti jiraachuu ishee hin beekamu. Kanaaf as keessa kan jiru hidhaa sirrii miti akkamtti bineensi nama nyaatuu fi bakki irratti gataman keessa kan hawaasni jiru. Amma keessumaa kan barattuu amma Onaaroo Limoo keessatti ajjeefamtee kun isuma konyaa Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti amaalonni irratti raawwatee fi kibba Oromiyaa godina Booranaadha. Onamiyoo keessatti ammoo dargaggoo Oromoo Galgaloo Waaqoo Galgaloo jedhamu irratti raawwateen wal fakkaata. Dargaggoota kana lamaan uummata gadi baasanii dirree irratti osoo haadha abbaa fi gosti firri ilaaluu ajjeesan malee barattuun kunis osoodhuma isheen bishaan haa ta'u qoraaniiti galtuuti jedhanii loltoonni kun kan isaan itti dhufanii ajjeesani. Kan dargaggoota kana lamaaniin kan wal fakkeessu ammoo awwaalcha dhoowwuudha. Ammas lixa Oromiyaa konyaa Qellem Wallaggaa kana haadha reeffa irratti reebanii ammallee hospitaala jiru. Isa kibba Oromiyaadhaa Onamiyoo kana ammoo akka jirutti maatii fi Oromoota naannoo sanaadhaa buqqisaniitu gara Keeniyaatti illee baqataa jiru jedhamu. Gochaan hamaan akkasii kun yeroo kanatti maaliif laata warri kun Oromoo irratti raawwatu kan isaan filatan? Tarii Oromoon kana ilaalee qabsoo irraatii dhaabbatan ni jiilaadhaa? Dhugumatti immoo gochaan akkasii kun Oromoo qabsoo irraa waan dhaabu isinitti fakkaata haala qabatamaa keessa jirtanirraa? Amma akkuma jettan gochaan godhamaa jiru mootummaa guutuutti ijoollee yookiin dargaggoota yookiin qeerroo achirra jiran yommuu maatii isaanii irratti kun dalagamu, obbolaa isaanii irratti kun dalagamu, hiriyoota isaanii irratti kun dalagamu dhugumaan qabsoo irraa dhaabatanii dudduuba deemanii ni jiru waan jedheef Oromii yookiin immoo diinii kanneen yookiin immoo kanneen yaaduu jechuudha. Inni kun dhugumaanii amma fakkeenyaaf hawwaasa suuqii bishaan sinii jiru kana keessatti uummanni qotachuus jirachuus hin dandeenye. Jajjallaatiin uummata Beenishaangul Gumuz humnaa kan mataa isaanii kan qabaniin uummata gadabeedhaa jiru. Isaan kun asii gadabeedhaa jiru. Kanaaf inni kun hiikaa otoo hin ta'in mootummaa namni kan baachuu hin dandeenye jechuudha. Dargaggoon waraana bilisummaa Oromoo itti dabalamuu hin dandeenye, hawwaan itti dabalamuu hin dandeenye maal ta'u jechuudha. Ofii isaanii meeshaa qabanii irratti waraananii akka du'an nama taasisa malee bineensa hiibar bineensi waan beeknillee gaafa immoo isaa biratti duutu gaafa obboleessaa biratti duutu yookiin sanyii isaa biratti duutu osoo hin ta'in akkaataa itti aadoo qabatee moorii sana baafatu fadhamadee duutu yeroo jaala digdamii tokkoffaa keessaati duuti jaarraama saddeettaffaa barbaadummaa keessanii ilmaan Oromoo hin jinkine itti cimse akka inni obboluu godhe akka inni namummaa isaatti cimuu godhe malee akka inni sana sodaatee du'a sodaatee duduuba deemu waan godhu miti goomaniiti malee kun maal ilaala hubannaa dhabuuf yookiin barumsa dhabuu fi akkuma jalqaba jaarraa 19ffaa durii sana keessatti
Muda sanaatiin isaanitti fakkaatee naammadha kun kan caalitti cimsa malee wantoota kuni duuba kan deemsu tokkollee hin qabu. Inni wasaa jalqaba sana keessaa hin qabne illee maal ta'e akka inni obbaru ta'e jechuudha. Akka inni obbaru dhumadaani inni ta'uusaa hubate malee kun waan dudubatti nama deemsu hin qabu. Hunduma isaayyuu itti caalee akka hawaasa guutuu akkuma garaara isaan jala sana keessatti garaan hundumaa guutee akka inni bakka hundumaa fudhatu godhama lolli kan deemsu inni kun shakkii hin qabnu. Ayyeegaa amma isa duraan qabsoo karaa nagaa jedhamu isa dargaggoonni shamarran hawaasnumti Oromoo immoo guututti bara 2014-15 irraa ka'ee bifa durirraa adda ta'een warraaqsa geggeessu sanatti balbala cufaniiru. Amma gadi ba'anii hiriiraniituun ta'een mana keessattuu jiraatuun hin danda'amne namni 2-3 daandiirra dhaabatuun hin danda'amudha. Akka odeessa qabnutti kutaa Oromiyaa hunda keessattiyyuu inni kun egaa isa duraan fakkeessaa turan waa'ee diimokiraasiidhaa isa mootonni koneeffattootni Habashaa darban haasaan addunyaatti fakkeessan sana guutuutti iyyuu haqanii Itoophiyaan impaayera ta'uu ishee mirkaneessanii jiru. Warri kun sirna Minilik sana dhugaatti lafa qabsiisuudhaaf hojjechaa jiru. Qabsoon karaa nagaa waan cufame fakkaata. Isa kanaaf uummanni Oromoodhaa akkam gochuu qaba, attamitti hidhachuu qaba, walis hidhachiisuu qaba, waraana saama waraana bilisummaa Oromoo attamitti jabeeffatuu qaba. Galmi qabsoo bilisummaa Oromoo immoo eessaa isa jedhu irratti osoo yaada keessan nu qooddanii. Kun yeroo ammaa kana karaa nagaa ba'anii hiriiranii duubachuun bara 2016 akka yeroo sanaa keessatti haa ta'uuti hawaasni mana isaa keessaa gadi qonnaa isaa qotachuu hin dandeenye. Yeroo sana waan sin ajaa'ibu barattoonni ba'anii utuma akka fedhantu kaafamanii illee hawaasni utuma fedhantu kaafame illee wanti isaan maqaaf dimokiraasii jedhan sun maqaaf jedhatii ta'e bara sana keessatti jechuudha. Har'a sana miti abbaa fi waliin dhaabattee lafatee qonnaa qorachuu hin dandeenye yeroo ammaa kana keessatti. Kanaaf falli jiru wantoonni lafa kaa'amuu qabu wantoota sadan tokkotu jedhamanii yaadan akka nama tokko sadan kana kan hin jiru baay'eedha. Tokko uummata Oromoo keessallee kan hin beekin diina ta'uu isaaniitu hin beekin akkuma nama rafuutti dhalatanii maal jiraachuu isaaniirraa wanta adda kan isaan hin goone tokko akkuma sarafuutti wallaalanii diina ta'uu isaa wallaalanii keenyaaf wajjin dhaabataniitu maal godhan jechuudha. Uummata keenya akka isaan dhumaniif tokko deessanii laachaa meeshaalee kan miidhaa baatanii ittiin uummata keenya rukutti. Isaan akkasii tokko hin beekne isaanii illee akka jira warra adda hin baasne jechuudha. Isaan kun qeerroon dammaqoo ta'anii waraanni bilisummaa Oromoo bakka jiru isaan kana maal gochuu qaba? Awweerii situmuu yookiin immoo beekumsa isaanii jabeessuudhaa fi akka diinii diina ta'ee bakka biraatti maal gochuu qaba? Hubachiisuu qaba yookiin immoo barsiisuu qaba. Qeerroonis barsiisuu qaba. Finnaan guddaa waldammaksuu qaba. Aara keessa jiru hubachiisuu qaba. Isaan akkasitti sumatti amma meeshaalee waan baratii abbootii fayyuma meeshaalee ofii isaanii bitatanii fi kan ofii isaaniitti dandabalaafeetu warra isaan ittiin fayyadamanii qabsoo keenya laamsessaa jiranidha jechuudha. Lammii faammoo maaltu jira? Ayyaana laatabeetu yookiin immoo warra faayidaa garaagaraa inni garnaa godhe garanatti gorraa inni garasi godhimmoo garasitti gorraa kan jedhamtu yeroo jechuudha lammii faammoo. Isaan akkasii kun irraa barachuu qabu. Qabeenya yoo ta'e faayidaa yoo ta'e qabeenya Oromiyaan qabdu ormaa fi miidhaa. Teetii warri yookiin immoo warri addunyaa dhufanii gammoojjii keenya keessatti dhufanii lafa keenyaaf qabeenya keessatti fayyadamu jechuudha. Kanaaf qabeenyaaf jedhanii namaaf ergamuu yookiin faayidaa jedhaniitu hojii beekanii namaaf ergamuu irraa gara saba isaaniitti deebi'anii uummanni isaanii akka inni seeraan bilisoomanii hojjechuu jechuudha. Qabeenyaan induutii Oromiyaan keessa geessu ormaaf hunda Oromoof haa ta'uuti biyyaaf hunda. Kanaafuu isaan akkasii duuba deebi'anii maal gochuu qabu? Hawaasa isaanii wajjin dhaabachuu qabu. Isaan sadarkaammaadhaa wantoota durii dabarsaan immoo ni beeku ni fayyadamu ormaaf orma ta'uu isaas ni beeku akka Oromoon garbummaa keessa jirus ni beeku maal godhu hidhataniima orma wajjin walii galanii yookiin immoo orma ta'anii afaan Oromoo kan baranillee jiru isaan keessaa jechuudha. Isaan kun immoo maal hin cabsuudha? Waraanni bilisummaa Oromoo akka isaan qabeedhaan cabsanii fi odeeffannoo gahaa qabeenyaan yaadaan beekumsaan istiraatejjiidhaan waan hundumaan yoo hojjetame qofaadha jechuudha. Kanaaf namoonni haala kana sadan keessa jiran hunduma isaanii karaa deemamuu qabu sakam jedhee qeerroo bilisummaa Oromoo isaan gara keessaati warri bishaatoo ta'an isaan kana keessa jira. Hawaasni kun harman kun gurguddoonni kun jedhanii isaan kana beekanii akkaataan ittiin cimu waan hundumaadhaan yoo bira dhaabatanii maal ta'uu qabaa deebi'uu qabaa jechuudha. Kanaaf jechi ganni qabsoo uummata Oromoo yookiin immoo bilisummaa Oromoo yookiin immoo gommaa'idha kan jiruuf kaayyoon keenya tokko qofaadha. Innis impaayera Itoophiyaa isaan jedhan kana gadi ijaaruu osoo hin ta'in Oromiyaan biyya taatee kan mataa ishee of dandeessu. Qabeenyaa ishee bilisoomtee jireenya ishee bilisoomtee kan mataa ishee of dandeessu Oromiyaan biyya taatee akka isheen amma dhumaatti adeemtu akka godhamudha jechuudha. Galmi kan biraan hin jiru ilmaan Oromootiif Oromiyaadhaaf.
Tole dhugaadhumatti qabxii kaafne hundumaa irrattuu ibsa bal'aa fi dhaamsa gadi fagoo harkaan yeroo itti Oromoof Oromiyaaf barbaachisu kan qoodanii Oromtichi Konyaabaa Wallaggaa irraa yeroo fona isin keessa jirtanii fi maqaan keessan nageenya keessaniif dha'uun kan hin barbaachifne yaadanuu qoodan hundumaaf galatoomaa fuulduras akkasumas isinitti deebi'ee odeeffadhaa kanarraa foraa bulaa. Illee finillee keenya taatanii akkasittiin hojii guddaa hojjetaa jira. Hojii si hojjetaa jirtan hojii keessanillee hojii baay'ee bareedaadha. Kanaaf immoo kan gabaatiin hojjetamaa jira jedhanii isaan kana keessallee barumsa siin kennitan akkasuma hawaasa siin dubbisanillee kaa'anii kan waraana keessa jiraatan kan humtuun gaddaa siin jedhanillee yeroo sanatti keessaa ba'anii uummata isaaniitti dabalamaa jiran ni mul'ata. Kun hamaasee keessan uummata hubachiisuu keessa waan ta'eefillee hojii siin hojjetan hojii nama boonsuu hojii uummata keenya boonsuu hojii baay'ee namatti tolu waan ta'eef sinillee hojii kanatti jabaataa fayyaanuudhaa horaa bulaa sinillee waliin odeeffadha. Kan amma san dhageessine kun haala hawaasni Oromoo Konyaa Wallagga Baadhaa honoota garaagaraa keessa jiran mudataa jiru irratti yaada Oromtichi Konyaa Wallagga Bahaa irraa argannee fi dhimma akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo irrattis yaadaaf gorsa Oromticha Konyaa Wallagga Bahaa irraa arganne san dhageessifneedha. Kanatti immoo aansuudhaan gidirfama hawaasni Oromoo Konyaalee kibba bahaa Oromiyaadhaa keessa jiran qoratuu fi gara godina Arsii lixaatti bilbiluun haala waliigalaa hawaasni Oromoo gamasii keessa jiran addatti immoo galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessaa achiinis ba'uuf hawaasni Oromoo akka Oromootti maal godhuu qabaaf qabxiilee akka irratti yaada ijaaruuf barbaachisoo Oromtichi Konyaa Arsii lixaarraa arganne isiniif dhiyeessina sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Haalli Oromoonni Konyaalee kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii lixaa akkasumas Baalee keessa jiran hamaadha. Keessumaa kan godina Arsii lixaa akka malee hammaatee akka jiru dargaggoota bakka yuutu qabaniidhaaf ajjeesaa akka jiranii saamichi qabeenyaas immoo akka hammaatee jiru maqaa filannootiin ammoo gidirfamni Oromoon gamasii kee jiru akkaan hamaa ta'utu dhaga'amaa waanuma keessa jirtan kan Oromoof ibsiifansii bilbila. Rakkoo hammaataa keessa jirra jettanii uummanni Oromoo keessattuu Arsiin kun godina Arsii lixaa Kamar aku sangat kisah kau dapat satu satu kali tu deh. Jumlah mana tadi saya cuma waktu kuragan macam bisa rumah tadi saya memang berbadi kene ni mana jumlah pun mana ada dua tu deh. Ayye. Dari mana dua anu mana ada kisah tu deh. Tole. Mana tak kisah tu kat dalam jatuh terbata tu saya lagi tanam surat tu kopi. Sudah kisah tu kau jalan kisah mana dua tu jual. Dua cuma kasih tujuh kecil lagi mana mana tu tiap kali saya lihat sini. Tole. Dari depan macam betul kan? Kenapa aku nama ni so wani ulfat tu kami dosis ni sahaja temu tu mana sahaja kita lah dari lawan ni semua kita tasna. Nanti koleran dapat wajib ni berada berada. Ini sudah saya kasih tahu. Mana ada di mana guru tu wani jadi banyak mata halan ni suka ni berada di mana saat tu koleran pilihan dan jadi mana jadi pakai saja lagi. Kami kolab di mana kita kisah untuk Amma keessumaa kan Arsii lixaa gara on eeban faa kana akka malee ama akka ta'e guyyaadhuma lamaan kana godinuma Arsii lixaadhaa hona dodolaa keessaatii dargaggoota lama kan mana fira buluu dhaqan qabaniitu gara Kofaleetti geessanii akka malee erga jiranii booda immoo Shaashamanneetti dabarsanii jirus jedhama. Mee akkaataa dararaan kun itti raawwatu ammoo yeroo dararaan kana maal balleessitanis akka jedhan fakkeenyaaf gara kibba Oromiyaatti ganna sadan kana godina Gujii fi Booranaatti lixa Oromiyaa Wallaggaa afuranii gara lixa Shawaa kanatti shanee nyaachiftanii yookaan shiftaa nyaachiftan obaaftan jedhanii maqaan Oromoon hin beekne itti moggaasaniitu kanaan dararu gama kibba bahaa Oromiyaatoo maqaan wal fakkaataadha moo dhimma filannootti rakkinni bal'ina isaa nuu ibsi. Maqaan isaa isuma wal fakkaataadha kamsa kanuma shanee nyaachiftu jedhama. Seerii diinaatii isaa wajjin jirtu isaa wajjin hojjettu nama dhibbeessatti deemtu saamtanii maallaqe kan naannoo kana maddeena kana immoo beekamu waa'ee filannooti. Kaardii fudhatan malee gadi baatanii galii mana ficaanii dhaquu dandeessu jedhu kaardii fudhatan malee eegulee jechuudha. Amma dhimma kaardii filannoo kanaa wal qabatee mana yaalaallee yoo dhaqan kaardii gaafatamu mana baankii yoo dhaqan kaardii gaafatamu waraqaa innumaayyuu miti innumaayyuu immoo bakka buufata konkolaataa faatti daandii irratti namni kaardii filannoo sana harkaan qabne keessumaa gara kibba bahaa Oromiyaa kanatti karaayyuu deemuu hin danda'u yoo kaardiin sun harkaa dhibe tajaajila dhabuu irratti dabalataan ati shaneedha jedhamaa jedhu mee kana nu ibsaa.
Waanuma kun nama mudachaa jiru keessuma darbaa jira uummanni keenya dhimmoota kanneen akkasumatti wareegamaa kaafanii kafalaatuman keessa darbaa rakkoontummaa kummataa irraa haadamaa kummana dhaatti darbatamaa kuusamaa dirqamatti fiitikilii bakka eenyutti gooftaan keessatti itti misincheessisaa malee malkaamuu hin dandeessu bitu sinii beekaa kaardiyoon kudhannee jiraachuu hin dandeessan Itoophiyaa kanarra sin Itoophiyaa miti haadhaa fi shaneedha. Jedhamii gosoonni kun hin jiru buufata konkolaataa mana yaalaa ibin mana nyaataa beekamaa seenan mana gaafata. Guddoo nama ajaa'iba gaama haalli Oromoof Oromiyaadha mudataa jiru kuni mee akka Oromoonni haala hamaa kana keessa darbuu fi yookaan ammoo qabsoo isaatti xumura godhuuf silaa maaltu falaa Oromoon maal ta'uuf maal godhuu qaba silaa tokkummaadhaanii jettu sin. Oromoo kan gochuu qabu sirna garmooffataa kana kan waggaa 150 kana dura ta'een deematu isa caalee of moodifaa godhee dhufe sirna garmooffataa faccisuuf yuunitii gaafata beektee yuunitii gaafata amantaa osoo hin taane kutaa osoo hin taane saala otoo hin taane tokkummaa keenyan qabsaawwan nu gaafatuufi kan jaarratti Oromoo akka nu taasistan yaa Oromoo of barii si garee waggaa 150 yaattamtee duuti ajjeefamte har'ammoo gocha sana caalatu awwaalattee reetti kan kee boolla bulaan jiru boolla baasanii sitti agarsiisaa jiru si fuulduratti dhaabanii goolii diina sirra gaggeessaa jiru yaa Oromoo dammaqii tokko ta'e salmadhu hangi dhumatti dhumatti hangi atummoo bilisummaa qabannee itti darbu kan akka itti dirru waa dhabuutu jedhe Lalu dandeen iddaan dhukkubna dadhabeen itti guddina ilmaan sun ammoo nama ilma biraa dhalchee irratti guddina hin qabne har'a irratti dhaabbachuu qaba sirna gabroonfataan kun irratti dhaabbachuu qaba kanaaf warri biyya alaa jiranillee addunyaa jiru irratti dippiloomaasii hojjetanii waan kana irraa kuffisuu qaban nuti yeroo biyya keessa jirru tokko taanee wal taanee saantima guutuudha cabduudhaani bitannee qachaa keessa deemnee wal ajjeesisuu wal saamsisuu gocha suukaneessaa guddaa walirra dandeessisuu wal taanee hundinni waan guddaa fuuldura jiru kana argachuu dandeenya waan xiqqaa shoonni sossobuun waan guddaa dhannee jirra kanaaf wal ta'uu nu barbaachisa waan ta'eef akka wal taanee haadhiitu nu barbaachisa kan danda'edha. Oromoon tokkoomee tokkummaadhaan osoo hin qoodne qabsoosaa finiinsee mootummaa gabroonfataa ofirraa kuffisuudha qabaa kanatti Oromoof furmaataa jettan dhugaadha. Egaa Oromoon gama garaagaraan qabsa'aa ture keessumaati egaa isin biyya keessa jirtu qabsoo sanitti aarsaa baasaa turtanii arras aarsaa itti baasaa jirtu keessumaa falmaa maqaa maaster pilaaniin wal qabatee bara 2014-15 aga 18tti deemin aarsaa guddaatu ba'e ammoo galmi qabsoo bilisummaa Oromoo ni gufate karaa nagaa inni jedhamu hamma booda hin jiru jedhu irra jireessi hawaasa Oromoodhaa yeroon odeeffadhu yoo qabsoon karaa nagaa kun Oromoo hin baafne maaltu Oromoo baasa impaayir Itoophiyaa afaan qawween ijaaramte tarii afaan qawween argama laataa furmaan Oromoof Oromiyaa kanarrattis maal jettu galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa impaayir Itoophiyaa dimokiraatessuu moo biyya Oromiyaa walaboomsuudha. Amma dursee Oromiyaa walaboomsuu fi karaa nagaatiin qabsoomna jedhanii paartileen Oromoo bebeekamoon akka addunyaatti dhageettii guddaa dippiloomaasii guddaa qaban dhufanii ture ammoo mana hidhaa keessa jiru. Qaqqaalii hin qabnu kan akka Jawaar akka Daawud Ibsaa akka Dirribii Gabrabaati. Siwaamiin fixatoo beekta. Kanaafuu inni baasu hidhannoon ni baasa qabsoo hidhannootti ni baasa. Warra daggala jira warra faashiista jedhaman sana itichinee isa nama fixan. Isaan waraana bilisummaa Oromooti. Warra Oromoof lafa isaanii qabsanii dhiiga isaanii jishanii uf wareeganii Oromiyaa bilisa baasu. Ibin Oromiyaa qofaa miti daggala Oromiyaa bilisa baasuuf warra qabsaa'an. Isaa ta'eef isaan ittichuu fi cinaa sana dhaabbatuun dirqama. Isa kanatu bilisa nu baasa. Itoophiyaan Oromiyaa nyaachaa, Oromoo ajjeesaa, Oromoo dhiiga jigsaa, haadha Oromoo madeessaa ijaaramtu asuma ilmaan jiraattu. Akka sooraatitti boofti malee jiraachuu hin dandeettu. Kanaaf falli jiru guddaan hidhannoo qabaatanii warra hidhatanii bosona jiran waraana bilisummaa Oromoo shanee miti isaan. Seeyyii kashanee waan hin beekneef isaan. Shanee jechuun isaantu beekaa Oromoo tana dura maal jedhama abaa hodhaniitiin sarrajaa ture har'ammoo maqaa kanatti moggaasanii Oromoo ittiin miidhuuf kan qopheeffatan waan ta'eef malee maqaan isaanii orijinaali waraana bilisummaa Oromooti. Isaan isaan alaa dabarsinee hidhannoo itti jabeessinee bifa kanaan yoo deemne qabsoon keenya galma gahuu dandeettiin baaratti afaan qawwee duruma hin taane jechuun akka warqeetti walitti mantee ijaaramteedha. Kan dirqii ijaaramte kan buqqistee kan ajjeestee ijaaramteedha. Hayyee dhugaadhumatti yaada keessaniif dhaamsa keessaniif galatooma arraaf gaaffiin qabusuma irratti hin xumura tarii isin gama keessanii waan naafee Oromoon dhaga'uu qabaa ittiin dabala yoo jettan gabaabsaatti dabaladhaatii anasumaan hin nagaasinitti dhaama. Wanni naafoo jiraate Oromoon baay'inni isaa naannoo miliyoona 60 ol ta'a. Oromoon miliyoona 60 ol kana qabannee sabni beecuun xiqqishoon sirna naqxanyaa leellistu. Warri ilbiitonni xixiqqishoon jechuudha warra nyaannaa mi'eeffatanii deeman sabaan mana ga'u kana yoo dhiitaniitiin akka barbaadame godhanii konsaalsii guddaa addunyaa namatti kolfiti yaa Oromoo of baraa of ta'i
qabsaa'ee ofirraa buqqisaatii bara biyya Itoophiyaa dhabdu kanaanitti biyya Afrikaa kanaayyuu ijaaruu dandeessa. Diigdee ijaaruu dandeessa. Ga'umsa qabda, sammuu qabda, ilmaan kan ta'e ciccimoo qabda, gootota qabda. Addunyaan mee rabbi sitti kennee jira. Lafa gaarii base kaayee jira. Dhalootatti illee nama beekaa si godheera. Aqala si godhee himee jira. Kanaafuu ofirratti caqistee ofirratti ilaalee qabsaa'ee yaa Oromoo. Tokko sabni biraa ammoo ayyuuta keenya kan isin ilaallu kun sarree miti. Gadi baanee waan kanneen kan namni hayyoonni keenya hidhaa keessaa akkaban taasisu qaban. Akka malee gadda nama godhamu bilisa jedhamu namni murtii bilisa isaan baasu hin jiru. Kan bilisa isaan baasuu danda'u qawween itti filanne qofaadha. Kan jedhudha kanuma gabaabsisu. Gaaruma gaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamu kan amma san dhageessifne gara konyaa Arsii lixaatti bilbiluun haala waliigalaa hawaasni Oromoo gamasii keessa jiruu fi dhimma akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo irrattis yaadaaf gorsa Oromticha konyaa Arsii lixaarraa arganne san dhageessifnedha. Maayii irratti ammoo gara kaaba Oromiyaa konyaa Wallootti bilbiluun haala hawaasni Oromoo konyaa Walloo keessa jiru addatti gidirfama hawaasni Oromoo Walloodhaa shira maqaa filannootiin geggeeffamaa jiruun wal qabatee miidhaa mudataa jiruu fi haala waliigalaa lolli humnoota liyyuu naannoo Amaaraan hawaasa Oromoo irratti banamee jiru sun garamiif attamitti jiraa fi dhimma galma qabsoo bilisummaa Oromoo irrattis waan Oromtichi konyaa Walloo irraa odeeffanne isiniif dhiyeessina sunis muuziqaa ce'umsaa kanaan eegala. Godina Walloodhaa bulchitoonni kamiseedhaa fi humni koomaandii poostii raayyaa ittisa biyyaa poolisiin federaalaa ol ta'anii ijoollee waraqaa filannoo gubdee ijoollee konkolaataa gubde guyyaa 3 keessatti yoon dhiyeessitan teessin 5dha sinis rukutamtu ijoollee sana irrattis tarkaanfii jabaa fudhannaa jedhanii itti dhaadatan jedhu guyyaa 3 kana guyyaa isaan qaban har'adhuma dabalataan lolli Oromoota Walloo irratti eegalee jiru kun ammallee hin dhaabbannes jedhama hidhaanis itti fufe jedhama. Haalli adeemsitti deemuu jiran adeemsa wal xaxaadha. Oromoo Walloo korojoo Amaaraa waliin gunnus waliin mari'annee deemus hin qabnu nurra roorrisaa bahanii nu ajjeesaa dachee keenyarraa nu buqqisaa turaniiti amma korojoo naannoo Amaaraatiif gashaadhamee Oromoo Walloo immoo kan hidhateef kan hidhatame osoo hin taane akka Oromoo Walloo korojoo naqannu hin qabnu nuti Oromiyaatti bakka feena ta'uu dhabnaan immoo naannoof danda'u ta'uu feena jedhaniiti. Kanaan bakka hundatti namni kaardii hundatti namni baay'een hin jiru kan gubachuu miti wanta baay'ee godhameera. Ijoollee kaardii filannoo gubde dhiyeessaa ka jedhan sana maal jedhe hawaasni Oromoo Walloodhaa ijoolleen deebi'uudhaaf fedhii qabdi yoo nagaa barbaaddanii ammallee yoo araara barbaadan ijoollee san mul'isaa ijoollee san deebisaa jedhanii dhaadatan jedhanii kana dura bifa garaagaraan bifa jaarsummaan Oromoonni Walloo hedduutu dhume kan ammaa kana akka isaan shiraaf jedhan Oromoo Wallootti dammaqeera. Dhugumaadha. Sila rakkoo baay'ee kana keessaa waa barattaan Oromoo Walloo waan baay'ee baranneerra araara jechuun araarri dhugaa maqaan kaafame akka cabuuf akka nuyi cabsuuf ta'e nu amma nu galeera. Ijoollee kaardii korojoo gubdee jedhan isaan ni barbaannedhani garuu uummatumatti dhoksee uummatumatti immoo komaandoo jiloo labanee uummatumatti ofirraa faccisee uummanni isaan dabarrees hin kennine fuulduras hin kennu jedhee kanaan walii galeera. Diidumaa achii fi as dhamaa jiru. Sochiin humnoota liyyuu ayilii Amaaraa sunoo amma maal fakkaata? Akka waliigalaatti ammoo tarii waan hawaasa Oromootti illee dhaammattu yoo qabaattee akka itti dhaammattu asumaan hin carraaksii kenna. Ayyee isaan ammatti saayifatti lola dhaabbataan irratti hin dandee akka gaadilee yookaan rifee lola jedhamu san bakka adda addaa qabatanii akka namni keenya beelaan dhumu maasaa qotatee akka nyaanne ni godhaa jiru. Lammata immoo humna dabalataa buufachaa jiru lola dhumiinsa hin qabne yookaan immoo nu fixuuf yookaan immoo wanta saafara sangalma gahachuudhaaf qophii ajaa'ibaarra jiru. Ani Oromoota bal'aaf taniin dhaamuu fadu. Rakkoon Oromiyaa gaafa xumurame lakkoon Walloo furmaata argata. Kuni jabaadhaadhaa waraana bilisummaa Oromoo faana dhaabbadhaati. Waliin lolaa fi mootummaa Oromoo fi Oromiyaaf taatu ijaara. Yeroo sanii nama nu durmatu arganna. Amma gagar facaasanii takkaatitti lolli akkana itti fufnaan waan baay'ee nu gargaaranii humnaan argannu immoo namatti dhaammannu hin qabnu simmadee hin qabnu san quba wal qabaadhaa sun humna jaarradhaa mootummaa Oromiyaa nu hundeessaanii mootummaa Oromiyaatti furmaanni kennu hayyeesan obboleessanii.
mootummaa Oromoof Oromiyaadhaa sanatu Oromoof furmaata fidaa kanaaf Oromoon mootummaa Oromoof Oromiyaadhaa hundeeffatuuf jabaadhaa qabsaa'aa jette. Akkas jechuun biyya Oromiyaa walaboomte empire Itoophiyaa jalaatii baasaa sanaaf qabsaa'aadhaa empire indimokiraatoftuudha kan itti jechaa jirtu mee kana ifa nuu godhiitii hin xumurraa. Hayyoonni keenya baay'ee kan beekaa jedhee kan dhiyoo kana beekus hayyoonni keenya baay'ee kan Itoophiyaan dimokiraatomsuuf hin jirtu. Silaa waliin yaada waliif fuunee moo Itoophiyaa jaaranne osoo hin taane osoo taate osoo akka tasaa wal bukkeessa immoo wal dinne jaarsummaan irraati. Garuu walitti hinne hin ijaarranne. Roorroottuu nu ijaarsise. Roorroo kan keessa immoo kan machaa as geenye. Kanaaf furmaanni jiru maal? Oromoo qulqulluudhaan mootummaan Oromiyaa ijaaramuu qabu. Oromoo qulqulluu kan hin jedhu immoo Oromoo sabboonummaa qabu kan. Yeroo san bilisummaa baan alikaa waliin jireenya xumura seene. Humna keenya horannee humna wal hubachiisnee Oromiyaa irratti mootummaa Oromoo qulqullootaan ijaarrachuu qofa furmaatan jedha. Garuma garuuftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo kamaa isarratti san dhageessifna haala hawaasni Oromoo Konyaa Walloo keessa jiru akkasumas ammoo dhimma akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti yaada Oromticha Konyaa Walloo irraa arganne isin dhageessifnedha. Odeeffannoo wayitawaaf qabatamaa argatuu fi karaa fuula feesbuukii keenya Independent Oromiyaadhaa nu hordofaa like share comment follow godhaa biyyoota keessaniifis qoodaa akkasumas karaa yuutuubii keenya Independent Oromiyaaf karaa marsariitii keenya independentoromiyaa.org nu argatuu dandeessu sagantaalee keenyas hordofuu dandeessu biyyoota keessaniifis qoodaa isiniin jenna akka waliigalaatti sagantaa keenya guyyaa har'aatiin gara lixa Oromiyaa Konyaa Wallaggaa ba'aatti bilbiluun haala hawaasni Oromoo gamasii keessa jiruuf dhimma akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti waan odeeffannee akkasumas gara kaaba Oromiyaa Konyaa Wallootti bilbiluun Oromticha Walloo waliin turtii qaba.